oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Kabajamtoota saba waaqayyoo akkasuma dhaggeeffattoota yeroo ammaa kana dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf bakka kanatti argamtan yeroo kana hirmaachaa jirtan baga nagaa taatan. Maqaan koo hojjetaa wangeelaa Tashaalee Leenjisaa jedhama. Waldaa Makaana Yesuus Sayyoo keessaa kan hojjedhu akkasuma miidiyaa oduu gaarii jedhuun sagalee waaqayyoo isin dhageessisutti jirra. Baga nagaa taatan, baga jiraattan, akkam jirtu nagaa keessanii. Yeroo ammaa kana dubbii waaqayyoo keessaa walii wajjiniin qooddachuudhaaf yeroo jaallatamaa waaqayyoo nuu kenne keessatti walii wajjiniin yeroo dabarsinu ta'a. Baga jiraattanii, baga nagaa taatanii, baga waaqayyoo isin eege jechaa dubbii waaqayyoo keessaa yeroo nuuf kenname kana keessatti sagalee waaqayyoo keessaa Tasalonqee irraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 hanga 24 jiru walii wajjin yeroo ilaallu ta'a. Egaa miidiyaan oduu gaarii kan sagalee waaqayyoo ittiin darbu sagalee misiraachoo dubbii waaqayyooti. Nus sagalee waaqayyoo isa jireenya karaa dhugaa ta'e kana qabannee yeroo isin dhufnu baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Haa ta'u egaa baay'een dubbadhu sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaaluu dursaa yaada mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon yeroo walii wajjin kadhannu ta'a. Bara hundumaa mootii kan jiraattu, mootii waaqaaf lafaa, jabaa kan taate, amanamaa kan taate, hin jijjiiramtu bara hundumaa mootee jiraatta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ati waaqayyoodha. Ati bara baraan Elshaadaayidha. Warra si dhaga'an, warra dubbii kee duukaa bu'an jireenya isaanii wajjin ta'uun jaalala kee haa ta'u. Dubbii dhaga'uuf jirru kana nuuf eebbisi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee ameen. Egaa dhaggeeffattoonni keenya sagalee waaqayyoo Tasalonqee irraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 waliin dubbifannaa akkas jedha. Waaqayyoon nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isin haa qulleessu. Yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessanis fayyaatti mudaa akka hin godhannetti haa eegu. Inni isin waame amanamaa waan ta'eef kana hin godha. Obboloota koonuufis kadhadhaa. Yaada qulqullaadhaan wal dhungachuudhaan obboloota hundumaa nagaa gaafadhaa. Adaraa gooftaa ergaan kun obboloota hundumaaf haa dubbifamu. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin wajjin haa ta'u. Ameen. Egaa dubbii waaqayyoo keessaa mata duree fiixaan bahinsa keef hin sodaatiin inni si waame amanamaadha waan jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Biyya lafaa kana irratti namni fiixaan bahinsa hin barbaada. Haa ta'u garuu fiixaan bahinsi waaqayyoon keessatti sagalee waaqayyoo keessatti akka inni jiru dhoksaa fiixaan bahinsaa yookiin dhoksaa milkaa'inaa walii wajjiniin yeroo itti ilaallu ta'a. Haa ta'u egaa sagalee waaqayyoo kutaa kana keessatti Phaawulos ergaasaa kana yeroo dubbatu warra Tasalonqeetii fi waaqayyoon isin waame amanamaadha jedhetu dubbata. Inni isin waame amanamaadha. Foon keessan, hafuura keessan, lubbuu keessan mudaa akka hin godhannetti fayyaa godhee haa eeguudha. Egaa Tasalonqee gaafa ilaallu Tasalonqeen kaaba Giriikitti biyya argamtudha. Haa ta'u garuu Phaawulos Tasalonqee keessa ergama isaa kana yeroo dabarsaa ture yeroo dheeraa hin arganne. Sababiin isaa biyya sana keessatti rakkoon wangeela qaqqabsiisuudhaaf gufuun baay'ee waan jiraatuu fi yeroo gabaabduu torban 3 kan hin caalle wangeela kana barsiisaa ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1-8 irratti yeroo gabaabaadhaaf abarsiisu iyyuu malee Tasalonqeen baay'ee dubbii waaqayyoo saba dubbii waaqayyoo dhaga'anii duukaa bu'aniif itti jiraatan turan. Phaawulos Tasalonqee baay'ee dinqisiifata. Sababni isaa rakkoon garaa biyyicha keessa waan jiruuf torban 3 qofaaf achi yoo jiraate iyyuu ergaa waaqayyoo karaa nama kanaa dubbate jabeessanii waan qabataniif waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus irratti, waa'ee jireenya isaanii irratti, waa'ee amantii isaanii irratti barumsa garaagaraa fi dhiibbaa adda addaa achi keessa jiru utuu hin sodaatiin cimanii dhaabbatanii waaqayyoon duukaa deemaa turan. Tasalonqeen barnoota yeroo gabaabaa keessatti garuu waan dhageessatti cimtee dhaabbachuudhaan dubbii waaqayyoo kana of keessatti qabattee ittiinis of geggeessaa turte yoo ilaaltan sagalee waaqayyoo kana guutummaa isaa keessatti jechuudha. Haa ta'u garuu mata duree kana keessatti egaa fiixaan bahinsi biyya lafaa kana keessa lamatu jira. Namni fiixaan bahinsa lama qabaachuutu irra jiraata. Sababiin isaa namni waan lafarraatiin fiixa bahee waan waaqarraatiin fiixa hin baane yoo ta'e kufaadhaa jechuudha. Fiixaan bahinsa lamman jiran kana keessaa inni tokkoffaadhi fiixaan bahinsa waaqa irraati yookiin immoo isa bara baraa isa jireenya bara baraa ta'e mootummaa waaqayyoo kanatti fiixa bahudha. Inni kunis
karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan nu kennamedha. Namni fiixa bahuudhaaf jireenya bara baraa argachuu qaba yookiin mootummaa Waaqayyoo keessa qooda qabaachuu qaba. Sababni isaa jireenyi lafarraa kun yeroodhaaf waan ta'eef isa bara baraa keessa jiraachuun milkaa'ina guddaadha. Fiixaan bahinsa guddaadha. Inni lammaffaan fiixaan bahinsa kan lafarraati. Namni lafarratti jiraatu biyya lafaa kana keessatti fiixa barbaada. Baratee fiixa bahinsa barbaada. Hojii garaagaraa keessatti fiixa bahinsa barbaada. Waan hojjennu hundumaaf fiixa bahuu barbaada. Haa ta'u garuu Waaqayyoon hojii gaarii isin keessatti jalqabee jedha. Phaawulos ammas Fiiliphoos boqonnaa 1:6 Waaqayyoon hojii gaarii isin keessatti jalqabee amma deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti akka inni fiixaan baasu nana maradhaa'edha. Amanannaasaa abbaa waamicha kanaas ta'e abbaa Waaqayyoo isa jireenya namaa kennu kana isa dhugaa ta'e kanarratti amanamummaa isaa irra kaa'ata. Fakkeenyaaf sagalee Waaqayyoo keessatti Waaqayyo Addaamiif Hewaanii yeroo uume akkasumatti hin dhiifne. Inni eebbise maaliin iddoo kennee fi jannata Eden keessatti jireenya raafaadhaan akka isaan jiraatan qabeenya kenneef hafuura jireenyaatti baafatee jedha. Qabeenya lafarraatiin yookiin immoo waan isaan barbaachisu maateriyaaliin lafarraa isaaniif kenneera. Jireenya yookiin immoo bara baraan akka isaan jiraataniifis immoo ofitti isaan michoomse fiixaan bahinsa isaanii kenne. Fiixaan bahinsa kana garuu akka isaan keessa hin jiraanne wanti godhe jira. Inni kun maalidha? Biyya lafaa keessatti wanti fiixaan bahinsa namaa hin jaallanne akka jiru argina jechuudha. Fiixa bahuu barbaaddaa? Waaqayyotti maxxani, Waaqayyotti dhaga'i, Waaqayyoon sodaadhu. Wanta Waaqayyo sitti dubbatu dhugaadhaan jireenya kee keessatti yoo qabatte fiixa bahinsa argatta jechuudha. Egaa fiixa bahinsa jechuun eebba jechuudha karaa biraa. Fiixa bahinsa jechuun eebba jechuudha. Eebbi kun immoo jireenya hafuuraa keessattis jireenya foonii keessattis namni eebbifamuu hin barbaada. Phexros gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa yeroo deemaa ture fiixaan bahinsa kana keessatti akkas jedhe. Nu waa hundumaa dhiifnee si duukaa buune maal argannaa jedhe. Waa hundumaa dhiifnee si duukaa buune. Gooftaan Yesuus Kiristoos waa hundumaa dhiisanii warra duukaa bu'an kanaan akkas jedhe. Jireenyi bara baraa kan keessanii lafarratti dachaa dhibba hin eebbifamtuudha. Egaa eebbi kan eenyuti? Kan warra Waaqayyoon amananiiti. Kan warra Kiristoosiin duukaa bu'aniiti. Kan warra Kiristoosiin ofirratti mo'isaniiti. Egaa waan namni itti boqotu, waan dhala namaatiif barbaachisu hundumaa kana of keessatti qabatudha eebba jechuudha. Kanaaf eebba lafarraa isa jiru. Jireenya lafarraa mana keessa jiraannu, hojii gaarii qabaanne, jireenya gaarii qabaanne eebba isa waaqarraa jireenya isa bara baraa kana hin qabnu yoo ta'e jireenyi keenya jireenya guutuu miti jechuudha. Milkaa'inni eebba keenya keessa hin jiru jechuudha. Eebbi kun isa lafarratti hafu isa nun dabarsine isa mootummaa Waaqayyootiif nun qaqqabsiifne ta'a jechuudha. Kanaaf namni fiixaan bahinsa barbaadu maal gochuu qabaa kan jedhu itti fufnee waliin ilaalla. Yohaannis boqonnaa 15 olaaltanii sagalee Waaqayyoo kanarratti anatti qabadhaa jiraadhaa jedha. Anaan malee waa gochuu hin dandeessanidha. Namni jireenya isaa gooftaa keessa yoo galche, namni jireenya isaa gooftaa kana duukaa yoo buuse fiixaan bahinsa argata jechuudha. Kanaaf inni nu waame amanamaadha. Isa karaatti nu hambisu miti. Isa fiixaan bahinsa keenya bakkeetti rarraasee hambisu miti. Har'a Kiristoosiin duukaa buutee isaan waamamtee isa ifaanatu jiraattu wanti baay'een sirratti ta'uu danda'a. Kufteetta ta'a, ka'uu barbaadda ta'a. Jireenyi sirkaa walii gatteera ta'a. Fiixaan bahinsi guutuun Waaqayyoo keessa jira. Fiixaan bahinsi guutuun harka Waaqayyoo keessaa nama alaa ta'u. Egaa inni lammaffaan fiixaan bahinsa waaqarraa kan nuti jennu eebba waaqarraati yookiin immoo badhaadhummaa waaqarraati. Sagalee Waaqayyoo wangeela Maatewos keessatti olaaltanii Yohaannis boqonnaa 6:67, Maatewos boqonnaa 6:13 dhoksaa mootummaa Waaqayyoo yeroo bartoonni hubatan argina. Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee isaa yeroo inni gaaffii gaafatu eenyu naan jedhu namoonni naannoo kanarraa jedhee yeroo gaafatu namoonni akkas jedhan raajiidha siin jedhu. Raajota kakuu moofaa keessa tokko siin jedhu jedhanii dubbachaa turan. Phexros garuu isinoo eenyu naan jettu gaafa jedhee Yesuus gaafatu ati Masiicha ilma Waaqayyoo isa jiraataati jedhe. Egaa kana situ beeke miti hafuura abbaa kootu sii galchee kun dhoksaa waan tureef waa'ee mootummaa Waaqayyoo keessatti waa'ee jireenya bara baraa keessatti gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekanii jireenya ofiitti kennachuun gooftaa Yesuusiin beekanii isa amanachuun gooftaa Yesuusiin beekanii isa duukaa bu'uun dhoksaa mootummaa Waaqayyoo namaa gale malee kan danda'amu miti. Egaa akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e dhagaa kanarratti immoo waldaa konan ijaara. Mootummaa Waaqayyoo keessatti jireenya namni jiraatu jireenya fiixa bahedha. Jireenya mootummaa Waaqayyoo keessatti jiraatamu jireenya bara baraati. Egaa namni fiixaan bahinsa isa bara bara fiixaan bahinsa isa waaqarraa kan argachuudhaaf aaboo mucaa Waaqayyoo ta'u karaa Kiristoosiin lammaffaa dhalachuu karaa Kiristoosiin jireenya bara baraa qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu dubbii Waaqayyoo keessatti
jireenya bara baraa argachuu barbaadda. Kanaaf maal gochuutu sirra jiraata? Dubbii Waaqayyoo kana of keessaa qabaachuun sirra jiraata jechuudha. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 gaafa ilaallu jireenya bara baraa argachuudhaaf namni tokko qabeenya guutuu qaba. Barsiisaa dubbii jireenya bara baraa waa'ee jireenya bara baraa baruun barbaada. Si duukaa bu'uun barbaada jedhee gara Yesuus Kiristoosiin dhufe. Namni kun qabeenya raafaa qaba. Wanti hundumtuu isaaf ta'eera. Garuu maal dhabe? Jireenyi isaa guutuu hin taane. Maaliif? Qabeenya lafarraatiin eebbifamaadha. Qabeenya lafarraatiin fixateera, geessifateera. Haa ta'u garuu wanti isaaf hin taane tokko jira. Gara Yesuusiin dhufe. Si duukaa bu'uun barbaada. Gooftaan Yesuus akkas jedhe nama kanaan. Abboommii koo eeguu dandeessetti haree ittiin jennaan akkas jedha. Abboommii kee ijoollummaa kootii kaasee eegaan guddadhe nan beeka. Wanti na jalaa dhokate tokko hin jiru jedhe. Haa ta'u garuu gooftaan Yesuus Kiristoos hir'ina nama kana keessatti arge qaba. Namni kun waan mul'ataa waan lafarraatiin yoo guuttate iyyuu wanti isatti irrate tokko jira. Innis maa'inni qabeenya isaa gararratti gooftaan Yesuus Kiristoosiin nama amanate miti. Qabeenyi isaa waaqa isaa ta'ee akka inni jiru argina. Egaa akkas jedhe gooftaan Yesuus dhaqii qabeenya kee warra deegaadhaaf hirii kottu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qabeenya kee warra deegaadhaaf hirii kottu jennaan namni sun utuma achuma dhaabatuutu hin gurraache bifti isaa hin geeddaramedha. Maaltu bifa isaa gurraachesse? Erga jireenya milkaa'ina qabu barbaade, erga jireenya caalu barbaade, erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'ee isa biraa jireenya isa caalu erga barbaade maaltu fuula isaa gurraachesse? Maaltu isa danqe? Maaltu isa dhaabe jennee gaafa ilaallu fiixaan bahinsa lafarraa yookiin milkaa'ina inni lafarratti argatetu isa gowwoomse. Har'a namoota baay'ee mootummaa Waaqayyootti akka isaan hin dhiyaanne, gara jireenya isa bara baraatti akka isaan hin siqne wanti godhu fiixaan bahinsa isa lafarraa duwwaati. Jireenya gaarii lafarratti jiraatamudha. Qabeenya qabaachuu ta'uu danda'a. Aangoo qabaachuu ta'uu danda'a. Wanti Kiristoos keessa hin jirre fiixaan bahinsa hin jedhamu. Haa ta'u garuu namni mootummaa Waaqayyoo duwwaadhaaf yookiin immoo jireenya bara baraa duwwaadhaaf lafa kana irratti hin jiraatu. Waaqayyo lafarra gaafa nu kaa'ee jireenya keenya hin eebbisa jechuudha. Eebbi jira jechuudha. Waan barbaannu nu eebbisa jechuudha. Namni kun garuu dhoksaa waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaaf waan hin himneef achuma dhaabata. Egaa gooftaan Yesuus akka jedhe sooressi mootummaa Waaqayyootti galurraa jecha ulfaataa baay'ee herreeguun isaa tilmaamuu isaa nama rakkisu dubbate. Gaala awwaal ilmoo keessa gaalli ba'utu salphata. Kun waan danda'amu miti. Haa ta'u garuu gooftaan Yesuus jechi inni asitti dubbate mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf warri qabeenyi waaqa isaanii ta'e, warri wanti lafarraa kun waaqa isaanii ta'e itti galuu akka isaan hin dandeenye dubbata jechuudha. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna. Misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuu isaa himna. Kanaaf yoo ilaalle as keessatti egaa itti fufnee ilaalluudhaaf fiixaan bahinsa akkamitti argamaa waliin jedhu waliin ilaalla. Fiixaan bahinsa namni hin barbaadu. Namni hin barbaadne hin jiru. Fiixa ba'uu barbaada. Baratee fiixa ba'uu barbaada. Hojjetee fiixa ba'uu barbaada. Tajaajilee fiixa ba'uu barbaada. Waan garaagaraa godhee namni fiixa ba'uu barbaada. Fiixaan bahinsi eessa jira? Garamii namaa kennama. Fiixa ba'uudhaaf tokkoffaa jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuudha. Inni jalqabaa namni of gammachiisuu caalaatti nama gammachiisuu caalaatti Waaqayyoon gammachiisuutu isarra jiraata. Fiixa ba'uu barbaada yoo ta'e. Har'a waan tokkoon sitti hima. Fiixa ba'uu barbaadda yoo ta'e miira kee miti. Nama takees miti. Waaqayyoon gammachiisi. Yoo ati Waaqayyoon gammachiiste Waaqayyo jireenya kee keessatti bara jireenya keetti Waaqayyo sitti boqotee si eebbisa. Tasalonqees irraa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 olaaltanii jaalalaan walii wajjin jiraachuun akka namarra jiraatu. Jaalalatti immoo Waaqayyo akka inni gammadu. Jaalalaan walii wajjin gaafa jiraatan achi gidduutti Waaqayyo akka ulfina isaa mul'isa. Qorontos irraa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 olaallee amanamummaatu barbaachisa Waaqayyoon gammachiisuu keessatti. Amanamummaan hin jiru yoo ta'e Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye. Jaalala hin qabne yoo ta'e Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye. Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 5 gaafa ilaallu namni Waaqayyo Daani'el Waaqayyoon gammachiisa. Ofiisaa caalaatti nama akka isaa caalaatti Waaqayyoon gammachiisee jiraachuu barbaada. Har'a firoo Waaqayyoon gammachiisuudhaaf maaltu si danqee jira? Bara kee Waaqayyoof kennuu irratti, jireenya kee Waaqayyoof kennuu irratti, tajaajila kee Waaqayyoof kennuu irratti maaltu si danqaa jira? Kottu gara Waaqayyootti Waaqayyoon gammachiisi hin milkoofta. Si milkeessa Waaqayyo. Daani'el Waaqayyoof of eeggata. Daani'el boqonnaa 1 irraa kaasanii gaafa ilaaltan namoota biyya Baabiloonitti booji'amanii boojuu keessa jiran keessaa nama tokko ture Daani'el. Haa ta'u garuu booji'amee iddoo jirutti, bitamee iddoo jirutti Waaqayyoof jiraachuuf wanti isa danqu hin jiru. Waaqayyoon gammachiisuu wanti isa danqu hin jiru.
namni guyyaa murtaa'eef wanta mootiin irraa soorratu dhugaatii mootiin dhugu oofoo mootiin keessaa dhugu keessaa akka dhuguu fi yeroo labsiin bahutti lakkii kun nuuf hin eeyyamamne jedhe wanta isaaf hin eeyyamamne wanta isaaf hin kennamne Waaqayyoon gammachiisuuf jedhe Waaqayyoof adda ba'uuf jedhe lakkee boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko irraa kaasanii gaafa ilaaltanis yeroo murtaa'eef namni Waaqa mootiif asagadu jedhan hin dide. Jireenya isaa keessatti maal argitu? Milkaa'ina argitu. Jireenya isaa keessatti maal argitu? Caalee mul'achuu isaa argitu. Namni Waaqayyoon gammachiisu bakka jirutti caalee mul'ata. Namni Waaqayyoon gammachiisu balaa isatti dhufe cabsee darba. Waaqayyo warra isa jaallatan, warra isa gammachiisan, miira isaanii gadi qabanii, fedha isaanii irra darbanii, warri Waaqayyoon gammachiisanii milkaa'ina yookiin fiixaan bahinsa bira ga'uu danda'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf gaafa sana caaltee mul'atta. Eenyummaa kee, miira kee mo'attee Waaqayyoof hin jiraatta yoo ta'e inni si waame amanamaadha. Baasee bakkeetti si dhiisu. Si milkeessa jechuudha. Si ceesisa jechuudha. Inni lammaffaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uuf itti jiraachuudha. Dhaga'anii itti jiraachuudha. Baay'een keenya hin dhageenya dubbii Waaqayyoo hin barsiifamaa hin lallabamaa itti jiraachuun garuu hojii gara biraadha. Saamu'eel Israa boqonnaa 12 lakkoofsa 15 dubbifadhaa. Akkasuma Saamu'eel Israa boqonnaa 15 19:26 yoo ilaaltanii sagalee Waaqayyoo keessatti Waaqa dhaga'ee gara inni jedhattis hojii Waaqayyoo kallattii Waaqayyootti agarsiisu gochuu dhiisee namni Saa'ol jedhamu Waaqayyoo bara fidee jennaan yeroo fidee jennaan warra Amaaleqiin naqee lolee waraanee boojuu hirmaatee akka deebi'u Waaqayyo yeroo fidee jennaan namni kun isa Waaqayyo isaan jedhe dhiisee akkaataa miira isaatti akkaataa fedhii isaatti akkaataa isatti dhaga'ametti maal godhee waan irraan eegamne hojjetee deebi'e. Gaafa Waaqayyo isatti dubbatu godheeraa jedhe wanti Waaqayyo dubbate garuu hin taasifamne wanti Waaqayyo jedhe hin godhamne hir'uudhaa jechuudha. Har'a namni wanta Waaqayyo isatti dubbate dubbii Waaqayyo dhaga'ee hojiitti jijjiiruu irratti hir'inni waan jiraatuudhaa fi namni milkaa'uu dadhaba. Kan nama milkeessu dubbii Waaqayyooti. Isa dhaga'an itti hojjechuudha. Dhaga'anii hojiitti hiikuudha. Egaa namni kun maal ta'e hin tuffatame. Nama Waaqayyo jaallatee hojii isaarra kaa'ee ture. Nama Waaqayyo jaallatee hojii guddaatti kenne ture. Garuu hojii isatti kenname keessatti tajaajila isatti kenname keessatti hin milkaa'e miti. Hin tuffatame. Waaqayyo sin tuffadhe ittiin jedhe. Waaqayyo nu haa gargaaru. Akka inni tuffatamu maaltu godhe? Waaqayyoon dhaga'ee itti jiraachuu dadhabuudha. Har'a Waaqayyoon dubbata. Hin dhageenyu yoo ta'e tuffatamaa taana bakka jirutti kufaa taana jechuudha. Milkaa'ina dhabna jechuudha. Karaatti dhabna jechuudha. Waaqayyoon dhaga'anii akka dubbii isaatti deddeebi'uun garuu jireenya raafaa qabaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Tasalonqee Israa boqonnaa 2 lakkoofsa 13 soo dubbistan kan irratti waan tokko argitu. Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 23 keessumatti immoo dubbii Waaqayyoo dhaga'anii kan raawwatan akkama gammadanidha sagalee Waaqayyoo. Warri dhaga'anii itti jiraatan, warri dhaga'anii duukaawwan waan dubbii Waaqayyoo warri raawwatanii akkama gammadanidha. Isaan kun dubbii Waaqayyoo isaan keessatti biqilee ija waan godhateef gammachuun isaanii guddaadha. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 dubbii Waaqayyoo jedha. Billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba. Inni jiraataadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Humna hojjetu of keessaa qabaa jedha. Billaadhaa jedha. Hin faradaadha. Dubbii Waaqayyoo keessatti namni jireenyi isaa keessatti dubbii Waaqayyoo of keessaa qabu meeshaa guddaa qaba jechuudha. Dubbii Waaqayyoo kun billaadha. Hin hojjeta. Humna hojjetus of keessaa qaba. Sagalee Waaqayyoo nuti irra dhageenyu, dubbii Waaqayyoo irra nuti dhageenyu kun dubbii jireenya keenya geeddaru, dubbii seenaa keenya geeddaru, dubbii karaa hundumaa nama geessa nama milkaa'u godhu. Dubbiin kun dubbii Waaqayyooti. Kanaaf sagaleen kun sagalee humna guddaa of keessaa qabu kan ta'e arginaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa inni biraa inni sadaffaan Waaqayyoon sodaachuudha. Fiixaan bahinsi kan argamu. Fiixa ba'uu barbaadda yoo ta'e Waaqayyoon sodaatta. Herreega biraa hin qabu. Kaalkuleetii biraa hin qabu. Har'atu Waaqayyoon sodaatta yoo ta'e naannoo hojii keetti, lafa waajjira keetti, lafa barnoota keetti Waaqayyoon sodaachuudhaan deddeebita yoo ta'e milkaa'ina keef Waaqayyo. Guddina keef Waaqayyo karaa sii ciraachuudha. Karaa sii baasachuudha. Seera uumamaa boqonnaa 37 irraa kaasanii gaafa ilaaltan nama Waaqayyo tokko argitu nama ganamumaan Waaqayyo mul'ata kenne abjuu kenneef Yoosefin argitu. Yoosef Waaqayyoon sodaata. Rakkinni yoo jiraate iyyuu Waaqayyoon sodaachuu kennisi. Haalli yoo sitti ulfaate iyyuu Waaqayyoon sodaachuu kennisi. Waaqayyo haala gararraadha. Yoosefii wajjin Waaqayyo waan ta'eef rakkinoota maatii isaa obboloota isaa gidduutti isa quunname irraa kaasee sana hundumaa keessatti Waaqayyoon sodaachuu hin dhibne. Haadhoo isaatiin jibbame, haadhoo isaatiin dabarfamee ormatti gurgurame, cimee dhaabate, cimee Waaqayyoon eeggata, cimee Waaqayyoon sodaate. Akkasuma mana Pooxifaaraa keessatti yeroo seexanni kallattii hundumaan isatti naannessee qulqullummaa isaatti akka inni kufu, xuraa'ummaa keetti akka inni kufu, kakuu isaa akka batu, Waaqayyo wajjin akka walitti bu'uuf gaafa sagantaan qophaa'u,
gaafa seexanni xiyya isaatti qaratu, gaafa ati manaa pooxi baaraa yaada isaarra kaawwattu, ani fuula Waaqayyoo koo duratti waan hamaa cubbuu akkasiin hojjedhu. Egaa Waaqayyo nama akkasii barbaada. Namni akkasii biyyaaf nama milkaa'edha. Namni akkasii waldaadhaaf nama milkaa'edha. Namni akkasii jireenya isaa keessatti nama fiixa ba'edha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Cubbuu biratti hin jedhani darbuun, rakkina keetti qorumsa keetti harka kennuu didanii jira Waaqayyo jechuun fiixaan bahinsa guddaa nama argachiisa. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuudha. Har'a fiixa barbaadda yoo ta'e Waaqayyoon sodaadhu. Fiixa barbaadda yoo ta'e Waaqayyoon jiraadhu. Qulqullummaa keetti Waaqayyoof jiraadhu. Egaa namni kun boolla keessas gadi buufameera. Achi ba'ees immoo maallaqatti geeddaramee gurgurameera. Achi ba'ees hojjetaa mana namaa ta'e mana namaatti galee sana hundumaa keetti Waaqayyo nagata. Waaqayyo nadhiisa. Waaqayyo nam beeku hin jedhe. Waaqayyo jira. Waaqayyo hin arga. Waaqayyo hin farada. Waaqayyo hin dubbata. Mana hidhaa keessa yeroo bu'u achuma keessa taa'ee milkaa'e. Milkaa'inni isaa karaa dirree wal qixxaatarra miti. Bu'aa ba'iinuma keessaa Waaqayyo milkaa'ina isaa kenna. Rakkinuma keessaa Waaqayyo milkaa'ina isa baasa. Haalli kee jirtu ulfaataa ta'uu danda'a. Haalli kee jirtu baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Walxaxaa ta'uu danda'a. Ani dhuguma kana keessaan ba'a jechuu dandeessa. Waa'een koo dhuguma Waaqayyo hin argaa jechuu dandeessa. Dhuguma Waaqayyo hin argan immoo sittan hima. Waaqayyo rakkinumaati walxaxaadha jettu keessaa si baasa. Haaluma ulfaataadha jettu keessaa si baasa. Bakka ati jirtu bakka mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Haalli kee jirtu haala mijataa hin taane ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu haalli san danqu, yeroon san danqu haala gararraadha Waaqayyo. Rakkina kee gararraadha Waaqayyo. Fiixa ba'uu barbaaddu yoo ta'e Waaqayyo sodaadhu. Waaqayyoon utuu sodaattu imimmaan buusaa kan jirtu, boo'aa kan jirtu, rakkachaa kan jirtu, dhugaadha Waaqayyo dubbii isaa amanamaadha. Si baasa achi keessaa hin baata. Hin darbita. Mana hidhaa keessaa baase Waaqayyo. Mana namaa keessaa baase Waaqayyo. Boolla bineensitti galu keessaa baase Waaqayyo. Sababiin isaa maa inni fuula isaa dura Waaqayyo waan guddaa tokko kaa'eera. Ulfina guddaa tokko kaa'eera. Ati har'a kee ilaaltee raafamaa kan jirtu, sodaachaa kan jirtu. Waaqayyoon kan sodaattu yoo ta'e Waaqayyo ulfina guddaa tokko dura kee kaa'eera. Egaa inni fedha Waaqayyooti. Sodaadhaan Waaqayyoof jiraachuudhaan gaafa nuuf qopheessu Waaqayyo haala ulfaataa sana keessa dabarsee eebba namootaaf isa godhe. Ilaalaa milkaa'inni isaa duwwaa miti. Kan biyyaaf ta'u, kan maatii isaarra darbee biyyaaf ta'u. Eebba guddaa Waaqayyo isaa kenne. Mul'ata guddaa Waaqayyo isaa kenne. Mul'ata baattee rakkatte, abjuu baattee rakkatte. Ciqileetu narra jira, nan lolama, nan danqame jechuu dandeessa. Egaa Waaqayyo gooftaan maccaa bara jijjiiree guyyaa jijjiiree si waameera waan ta'eef amanamaadha Waaqayyo. Iddoo yaadeen numa si ga'a. Inni arfaffaan sagalee Waaqayyoo keessaa Waaqayyoon dhaga'uudha. Waaqayyoon dhaga'uudha. Waaqayyoon dhaga'uun jireenya keenya keessa hin jiru yoo ta'e, bitaa jalla yoo ta'e, Waaqayyoon hin dhageenye yoo ta'e jireenyi keenya naafa ta'a jechuudha. Adeemuu hin dandeenye. Milkaa'uu hin dandeenye. Inni arfaffaan oduu seexanaaf iddoo kennuu dhiisuudha. Seexanni maal jedha? Kufteettaa siin jedha. Cabdeettaa siin jedha. Ati nama hin taatuu siin jedha. Maatii dadhabaa gidduutti dhalattee siin jedha. Ulaagaa hin guuttuu siin jedha. Fuula kee dura abjuu kee, mul'ata kee waan faalleessu sitti haasa'a. Abjuutti sitti haasa'a akkanatti guyyaa keessa haasa'a. Hiriyaa keessaa sitti haasa'uu danda'a. Maateeriyaalii namni ittiin guddate hin qabdu siin jechuu danda'a. Ati garuu waan qabate tokko beekuus irra jiraata. Ati garuu waan amanatte beekuus irra jiraata. Isa manaa si baase Waaqayyoon beekuus irra jiraata. Isa manaa si baase Waaqayyoon amanachuus irra jiraata. Sababiin isaa yoo Waaqayyoon amanatta ta'e, yoo Waaqayyo irra jakee hin kaatta ta'e, inni na waame amanamaadha jetta yoo ta'e, oduu seexanaaf iddoo kennuun sirra hin jiraatu. Oduu seexanaaf iddoo kennuun mul'ata kee si hanqisa jechuudha. Oduu seexanaaf iddoo kennuun milkaa'ina kee danqaa jechuudha. Seexanni maal jedhaa? Akka ati naaffattuuf dubbachuu danda'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa Ximotewos lammataa boqonnaa 2:14 akkas jedha. Waldiduun namootaa warra dhagaan diigamanii waan tokkoof waa'ee akka hin baafne isaan yaadachiisi. Waaqayyo durattis isaanitti dhugaa ba'i. Ati akka hojjetaa qoramee fudhatamee waan ittiin yeella'u hin qabnetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan ajeeltutti hojjetutti Waaqayyo dura of dhaabachiisuudhaaf dhama'i. Dubbiin midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aadhaan mormurraa fagaattu. Inni ittuma caalchisee nama Waaqayyo ta'urraa nama fageessa. Dubbiin akkasii akka madaa foon nyaatee ballachaa adeemuti. Himniyoosii fi Fileexoos warra dubbii akkasii dubbatan keessa jiru. Isaan kun du'aa ka'uun kanaan dura ta'eera jechuudhaan dhugaarraa kaataniiru. Amantii warra kaanis garagalchaniiru. Haa ta'u iyyuu malee hundeen Waaqayyo kaa'e jabaatee hin dhaabbata. Ameen. Egaa warri kun warra dubbii dhugaarraa nama kaachisan, dhugaarraa kan gargar nama baasan, dhugaarraa fagaannaan, dhugaarraa kaannaan milkaa'inni kee danqameera jechuudha. Dhugichi immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf jireenya keenya keessatti dhugaa kana qabannee deemuutu nurra jiraata. Irraa fagaadhaa'edha. Isaan kun dubbii dhugaarraa warra nama garagalchan, dhugaarraa warra nama balleessan. Kana jechuun ati dubbii dhugaa hin qabanne yoo ta'e, Yesuus Kiristoos irraa citteetta yoo ta'e, soba duukaa buute yoo ta'e, milkaa'inni kee gogeera jechuudha. Milkaa'inni kee dhaabateera jechuudha.
gara fuulduraatti abdiin qabdu jechuudha. Waaqayyo biraa maal eeggattu jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti Waaqayyoon amanachuu fi eeggachuun nurra jiraatan inni shanaffaa fi inni dhumaa jireenya ofii Waaqayyotti kennachuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 3 akkas jedha. Karaa kee Waaqayyotti daraa kennadhu isas amanadhuudha. Karaa kee fiixaan sii baasaadha. Fiixaan bahisi karaa kee Waaqayyotti kennachuudha. Jireenya kee Waaqayyotti kennachuudha. Waaqayyotti kennattee sillee yaasuus. Waaqayyotti kennattee Waaqayyo karaatti sin hambisu. Waan hojjettu hundumaaf jireenya keef hojii keef karoora kee hundumaa Waaqayyotti kennadhu. Gaaf sana fiixaan bahisi kee hin ta'a. Gaaf sana hin milkoofta. Jireenya mootummaa Waaqayyotti milkoofta. Hojii hojjettutti milkoofta. Tajaajila keetti milkoofta. Bara kee hundumaaf Waaqayyo milkaa'ina sii ta'a. Kanaaf jireenya kee Waaqayyotti yoo kennatte ta'e hin sodaatin. Inni si waame amanamaadha. Inni si waame dhugaadha. Baasee karaatti kan si hambisu miti. Maatewos boqonnaa 28 hin yaaddayinaa. Obboloota koo sagalee kana dhagaa kan jirtan waan keessa jirtan keessatti rakkina kee jiraachuu dandeessu hin yaaddayinaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Nagaan isiniif haa ta'u.